Hafarsoon sa'aatii deemee afur keessa magaalaa siganisiis namni amma jirullee dhageeffadhu. Hafarsoo bor masrajaa wajjin fiduu baate taanaan hin beekta waan Itoophiyaa dabalanii hin jedhan. I don't give a fuck. Kitadhee jira. Jara na lola dhiisa. Mee yaada kennadha uummata shurrubbe. Ilulaale amma akkamiin Ijoollee yeroo waan haasaa isaa irratti nama maqaa dhahee akkanan jedhinii jechuurra just akkuma waliigalaa osoo dubbatee irra gaarii yoo akkasuma nama wannaarra jiru akkasitti dubbachuun wal nama dubbisuu danda'a. Advantage namarra fudhatuun Ahmadi Oromootitti namni mucaa kanallee beeku akka nama Oromoo tokkootti yoo balleessaallee qabaate waan balleessa saniif ummanni irraa dhaabadhatillee waan isaan dubbatin waan maatiitiin arrabsin isaa yoo barbaadde waan barbaadde irraa dhogguu danda'a waan ta'eef ammaaf waan yaade san duubaddeebee is not too late duubaddeebee waan balleesse saniif mucaa gallakkisee waan isa mucaan itti balleesse san uummatatti haa himatu. Kanaaf mucaa kana osoo achi deemee rakkoon biraa gaafa mucaa kanarra gahu nu hundi ragaa qabna laal nu hundi ani haga fedhellee sallee wallaalu nama kamiinuu asirra wal beeynu jecha inni dubbatee dhaadannoo inni asirra miidiyaa irra dubbate it is public wanni irraa dhuffame tokko illee hin jiru. Kanaafi osoo bakka biraatitti dubbiin kun hin ce'ini gadi bahee mucaallee gallakkisiisee waan balleesse kana mucaallee araarsanii akkasiin mucaallee irraa dhaabadhu waan isaan dubbatin jaanii akkasitti araarsuun hin danda'ama. Garuu gaafa akka uummataati gaafannee gaafa gara biraatiin maatii achi darbe faamilii yoo darbe dubbiin hafarsoo olii gadi dhufuun mala. Namni zarii qaba biyyarraa eegalii bakka hunda jiraatutti namni hundi hiriyyaallee qaballee faamilii qaballee namni sadii isullee hin jiru. Kanaaf akka Oromootti gaafataarraa it's not too late come up and talk to us. Ummata wajji dubbadhu waan ati inni sirraa fedhu waan si balleesse si yaa gaafatane akka Oromootti si gaafanne ankanuma jira galatooma. Akkana dubbi. Kana jennee malee nu gandummaa mana gandummaa sirra deemnee saluun beeynu. Zulu. Waa'ee gandaa dhiisa. La kan waa'ee baalii irraa dubbataan jiru. Maaliif yaani afarsoo Ahmadillee ija takka laala si galee. Maaliif nama arrabsu miti si galee ani miidiyaa kanarratti si galee miidiyaa keessan fooddaa miidiyaa keessan gootummaa nama arrabsu kanallee irraan qabu si galee. Nama dhuunfaa tokko natti kalaa'e ofirraa dhorga si galami. Garuu ana waan jedhaa jiru ani Hafarsoo fi Ahmadillee ija takka waan kana gadi bu'aati qoradhaati irra gayaa jedhaa jiru malee baaliyoon akkana jedhaan jiru. Baaliyoon illee akka nama tokkooti isa gaafadhe waan akkana kana dhiisi yaada nama guddaadha. Lagi horiyaa ganda walitti oofaa jirtaan aan jette an ganda maal walitti oofe Hafarsoonis ganda qaba inni illee ganda qabaa siin jedhee baran si galee wanni waa'ee gandaa dubbadhe maali wanni ati gandummaa na fidduu maali. Dhiisi amma na dhaga ila coomina baaliyyoo miidiyaa keessanii nama baasin jedhe akka nama tokkootitti. Siibar na dhageeffadhu siibar. Ati shafila iruu keerishaati si galee wanni an gandummaa minaaloo waa'ee gandaati wanni si galchee maarree waa'ee gandaa maal dubbadeen. Waa'ee gandaa maal dubbadeen. Shafili beertee maal asuu jirtaati. Abooti bar mobaayila keessa hirtamaa jaboo baafta sila. Mobaayila keessaa miti asiin si salaa jiraanu si gara galchee shamaa maal taate sila naa wajjin waajjira biraa siyaa waa barani maal taate sila innaa ka shabbila taate shabbilaa miti diqaalaa achi galteeti ijoollee shabbilaati miti ijoollee shabbilaa hin beeyna. Ijoollee shabbilaa jagna ijoollee shabbilaa jazba ijoollee shabbilaa jechuun baattee namaan deemti dhageette ijoollee shabbilaa jechuun baattee namaan deemti biraa ta'an sharmuutaa ilmoo sharmuutaa biraa ta'an. No. Dhaga Zululu wanni si deebiseef awwalallee maqaa isaa meeshiin goote dhiisee barbaadde keessa. Mala baay'ee isaatiin maqaa kiyya meeshiin godha. Maqaa kiyya meeshiin godhuu miti baaliyyoo maqaa kaasuu hin dandeettu. Baaliyyoo nama of danda'e. Kaasee jechaalee suunoo baaliyyoo si galee. Of ta'e ittiin jiraatu. Fooloo gootee keessaa yoo barbaadde waan rakkoo qabu lee haasoo itanii. Of course. No. La. Ani tokkoffaa akka nama tokkootti wallaahi takka ani jawaala na caqasika jawaala harka qabadhee jawaala kana keessaan ija bobaaseen beeku wallaahi
Anna mana bira gahe akka holga tigara uga ke saya sama makana kabe tu sigale garu wallahi billahi dhaggeeffadhu walii isin sallasisee isin sala akka firfaarii isin nyaachisaa ture jedhanii dhaggeeffadhu udduu teessan gadi gara galchee isin sala Baliyo dara dhaggeeffadhu baaliyo maaliini miti dhaggeeffadhu takbaariin gaafadhu liibiyaa keessa baaliyo maal akka dalage seenaa akkam akka dalage liibiyaa keessa gaafadhu awurooppaa keessatti miti biyya nama ol kaawwaltu kun dandeenye namni yaada bahu namni yaada bahu amana disi ya ada nama rabtu gotuma miti ena dhiiraa deemi dhiira gaafadhu gime zululu walina zululu ati mandi ati yaada bi se barang se jira wae mucha na sani bi wanni ke yaada ke gannatu san daga to fara ro mucha disi barang yaada ke gannata jira ya yaadu wallahi mali fi yum barbanu banna di isi dia barabo namni kabaja hada ka buhara na wana rasu aradna tami kumbali yotara ga gante abu salami dinin dhaggeeffadhu kiyya haada sale deemasi ana si sale asi faate illee ana si sale maal gootam haate ol bira qabe daadani ana to haate diifa beewarra si sale maal gootam inkaatata Bali Bredami, fikir tidak jangan untuk. Jere ada nama Arab, jere mau via Arab sare. Nah, Shapila dah kepo, Shapila di rumah bene dah kepo, Shapila. Akala tinggal timur bang. Wili wala tapan nada, wali rapa. Human tas gabayan. Inde dengar tas CV ama curula dah kerja, wali tas sendiri saya wali tadi human naga tas gabiya saya. Waka, akas ini kita tu. Kali juga bermain di kabupaten. Iya, no, macam berban ni sani wan naga asal. Ya ada kena dami absa gagawasa. Alhamdulillah. Nal dah tu. Cara nak kan nanti di faham. Cukup ya. Bonsa orang berkah bahkan aboda wano tak nak kena sibilo. Cukup. Cista. Rakata aja ke dete tu nobles ke kerana negara itu dete. Uddu bera messenger ala bul. Cukup ya. Iya. Ila di faham le naga dati bali yo ila mali beta namni akka tokkotti iyadu amma wanni irratti dubbatamu qabu waa'ee lola asirratti ufiin wallolu osoo hin taane wanni afarsoo kun furmaata godhachuudha. Furmaanni akka inni itti godhatu Ahmad akkuma waan kana harka ufiitiin godheen keessaan ufii hojjateen ufumaan furmaata itti kennuu qaba malee wanni namni isatti illee warwaatu hin jiru beetaa. Karaa gabaabaan jechuudha. Baaliyyoo atillee loliin sirriidha wanni ati jette riilii wanni waan fudhatama qabu beetaa. Namni ufii bakka biraa taa'ee nama bakka biraa jiruutti dukaneessuun hin danda'amu. Namni kanaa ol iyyuu waliin jedha abbaa fedhillee yoo ta'e. Maali beektaa? Namni kanaa ol waliin jedha waqasaman billaahi wasabuun hin barbaachisu. Garuu da'oodha wal beeynaaf si beekaaf abbaa fedharra utaaluun hin danda'amu. Ahmadiin namni as turallee kanaa ol illee jedheenii jira. Eenyummaan illee akka fedhe isa godhanii jiran. Garuu hoo wal beeynaaf har'a walirratti yoo utaalan hagam haga bareedullee hagam haga nama jibbisiisullee namni hunduu hin beekanii waan kana Ahmad akkuma ufiitiin laaqee akkana godheen harkuma ufiitiin hiikuu qaba baaliyyoo. Kana gaafataa jirra nullee. Wanni ganda maqaa gaafanne Ahmad Cululleeti. Dubbii nama takkaa malee osoo namni hedduu hin galin ilu ufumaa ufiitii harkuma ufii akkana godhe kana waan kana furmaata itti haa godhu yeroo gabaabaa keessatti sanuu. Maaliif miila takkaan achi dhaabatee miila takkaan as jira namni walumaa galatti sitti maatii baaliyyoo karaan ati jette sunnaa tahee jira inshaallah. Wanni akkasii mana keessa walitti garagalanii walitti taphatan sun hin jiru. Hin danda'amu. Abbaan fedhu jaalattee jibbitee hin danda'amu. Ijoollee biraa maa akkas hin godhin namni biraa nama isa bira dhaabatee achi akka barbaade jedhu nama biraa maa ofirraa hin dhoogin. Miskiina lubbuu lamaan jiraatu taphataa biyya sanitti isatti ofitti hin danda'amu walumaa galatti ilu. Baaliyyoo waan kana Ahmad mataa ofiitii yaatattamaan itti gabbahee waan kana akkuma xaxe kanaan harkuma ofiitiin akkuma xaxe saniin haa hiiku. Warri akkasii akkana maalii jaarsummaa jaan kaa dhaabatu bakka haa hafuuyyu walumaa galatti. Waalaikum salam. Aku no ijoolleen tana dhuftanii ijoolleen naannoo keenya akka Oromoo wallee habaalillee kun keessan gaafadhaafumaa keessanii nutumma ana dhugaa yoo dubbanne ana gaa Ahmadiin ijoolleen tana keeyyitu Oromoon keeyyitu waa'ee jechuun siyaasa irratti takka yoo madda walaa bullee gaafa gargaaru yoo namni rakkatu Oromoo rakkatullee maa dhuftee nu biran dhaabanna jedhee hin beekon keessaanuu dhaqanii ijoolleen namni hin gaafatan nan galchu waa'ee siyaasa isaa. Haga namni radduulu takkaatti dubbadhe hin beekon. Amma ani kan irratti dubbadhe maa farsoo arrabsaa miti. Farsoo inshaallah osoo inni kan fuudhee ofii qaxaaqqatee nan galchu. Dhaqee danda'ee wal tumanii yookiin farsoon isa tumee yookiin inni tumee ofiiyyuu dhaqee hiisee yookiin farsoon isa wallaan dubbadhu nan galchu. Maaliif takkama jarri. Bakka birrii sanirra wal lolleen. Ani asirratti hin beektu amma namni kennan beeka waggaa meeqa arrabsamaadha. Takkaa birrii takkaan nama naa qabaadhe hin beeku. Kennallee ka biraallee ijoollee nama biraallee itti dubbadhe hin beeku. Maaliif
namni si arrabsa bakka Oromoodhaa si arrabsaa dhumatti arrabni qilleessu tareera. Kuma takka hin taane inuma jirra jechuudha. Dhiifamaa yoo ta'u gaafatiin na bira ta'a bakka birrii sanarra wal dhabne jechuudha. Akka birriin nama qabsiifta nama kee. Sanumaayyuu jechuudha. Yoo inni balleessee dhayitee keessaan mee guyyaa takka mucaan kun hayyee isarra guddaa keessaan dhaqee gorsee beeka. Haga nu duuka deemnee kadhannee kun osuma na waggaa meeqaa kadhannee sirreessinu keessaan dhaqee takkaa nama kiyya waa balleessaadha nama ishii nama waan nu lolchisiisaadha de takkaa dhaqee dubbisee hin beeku. Amma dhimmaan kun jechuudha gaduma bahee qabee ajjeesa na ajjeesa anaanuma ta'e na ajjeesaa jedhu. Kunuma jiru jechuudha. Seeraan nama gaafachiisa fakkeenyaaf